Kana gaafa jennu fakkeenya bu'uun qorraa yookiin dhukkubbiin mataa yoo nu qabe eessatti yaalamne kan jedhu saniif immoo yaala eessaa arganna furmaata isaa eessaa arganna kan jedhuuf mana yaalaa saayinsawaatiin mana qoricha aadaatii argachuu dandeenya jechuudha. Akkuma kana hanqina dhiigaa yoo ta'e hoo kan jedhu ta'e kun bifuma salphaadhaan mana keenya keessatti waan dhiiga dabalamu waan akka biintoo waan akka timaatimii asiira isaa buusa jechuudha. Mirindaa walitti rukuttee dhugu wattuma dhaqee dhiiga kee dafee dabalu soorata irraa fayyadamuudhaan matama keetii mana kee keessatti wal dhaanamuu dandeetta. Isa ijarraa ka'u dhukkubbii mataa budaa namaatiin wal qabatu kan jinnoota yookiin seeriidhaan wal qabatuuf immoo falli isaa mana yaala aadaatti jira malee mana yaala saayinsawaa tasuma hunkuma hin jiru. Kana jala sararee isinitti hima. Haakimiin kamuu gama saayinsawaatiin isinitti hima. Jarruu isinitti himuu danda'u. Namoonni hedduun gaafa budaa dhukkubsatan dhukkubbiin jaraa kabawwuu kun ija namaatiin wal qabatu yeroo baay'ee deemanii mana yaalatti kan kiniini nyaatan argina. Furmaata qabaa? Ni qabu. Furmaanni budaa sanii yookiin siirii sanii yaala aadaatitti amantaa isaa saniin kadhatuudhaafi akkuma kana dawaa yookiin qoricha aadaa fayyadamutu dhukkubbii budaatiin dhukkubbii jinnii kabawwuu nutti kaase sanarraa nu fayyisa malee mana yaalaa saayinsawaa dhaquu gonkumaa dhibbatti hin barbaachisu. Maaliif dawaan hin jirure? Kiniiniin budaadhaaf hojjetame addunyaa irratti hagammaan jiru. Kiniiniin jinniif hojjetames addunyaa irra hagammaan jiru. Kiniiniin siirii tolcha namaatiif hojjetames addunyaa kanarra hin jiru. Hin dhageenye jechuudha. Marfeenis akkuma kana hin jiru jechuudha. Waan hin jirre maal goonaa qoricha dhaqnee fayyadamna waan ta'eef falli isaa qabatamaan lafarrattis qorannattis jinnootaaf wanti dawaa ta'u baay'inaan mana yaala aadaatti argama.